Sagalee bareedaadhaan hawaasa keessatti har'as kanaan duras hawaasni sagalee kiilolee abbabaan qabuun yaadataa. Aartiidha muuziqaanis faarsaanis aartii of keessaa qaba. Mee gama sirbaarraa kaanuti sirboota meeqa waliigalatti kan hojjette sirbi kee jalqabaa kam ture isa jedhu nuu kaasi. Sirboota walumaa galatti ani kaaseeta 5 qabaa. Tole. Volumii 5 qabaa. Jalqabaa dammee koosa jedhu tokkoon jalqaba kaasettii kun jalqabaa. Tole. Baay'ee jaallatame isa tokkoffaa dammee koodha. Inni lamaffaa immoo akkasuma Shaggee Burtukaanoo Koofaa jechaama. Akkasitti baay'atama baay'ee isaa irraan fadheera kan sirbi. Sirba walumaa qabatti gara 50dha sirbi koo. Gara 50. Baay'een isaa. Sirboota baay'eedha. Duratti afaan Oromootiin sirba baasuun hedduu nama dhibaa. Namarraa siin gurguramu. Gatiillee baasee namni namarraan bituu jedhani artistoonni kanaan dura haasofsiifne sun waan akkasii si mudateera mee yeroo sirba hojjettu sana waan ture nu kaasi. Galatoomi kan si dhibu yeroo dhuguma sirbooti afaan Oromoo baay'ee gatiin isaa gadi bu'aadhaan barbaadamus ture bara sanaa. Ani akkuma silasiin jedhee muuziqaan hojjedhan ture kaaseetota ijoolleen afaan Oromoo yeroo isaan baasanii isaaniin gitaara taphadhan ture istiidiyoo keessatti. Fakkeenyaaf sirbituu baay'eedhaaf taphadheera gitaara Zarihuun Wadaajoo fa'aa fi Silviresh Kaayifis Hirphaa fa'aa hunda Daawitee fa'aa ijoollee Haayiluu Kitaabaa fa'aa baay'eedha. Kaasettii baay'een hojjedhe istiidiyoo keessatti kan isaaniin ajjaban ture. Yeroo sana yeroo isaan hojjetanii manni muuziqaa inni irraa bitu na ilaala ture. Yeroon ka'ee waan tokko sirreessu. Yeroon sagalee fayyadu waan tokko sirreessu. Isaantu na jalqabsiise kan si dhibu akkanii gara sirbaatti dhufu. Sirba naati baastee nuti hojjenna maaliif sirbitu ispoonsarsi goonaa kan jedhu manni muuziqaa naayil na gaafata yeroo sana. Isaantu na gaafate kan si dhibu. Isumaaniin jalqaben gitaara gatiin isaa gadi bu'aadha. Hin barbaadamu ture ijoollee baay'een hin dhufu. Hin hojjennaa baay'een isaanii hin argatan namni irraa bitu hin jiru hin deebi'u baay'ee sirbitoonni baay'een isaanii. Baay'ee yeroo rakkisaa ture dhuguma akkuma ta'e baay'ee rakkisaa ture. Akkuma carroome kan yeroo sana keessaa ol ba'uu danda'e sirbaan. Malee baay'ee yeroon isaa yeroo ture. Rivoleeshiniin guddaan kan ture egaa bara keenya bara nuun jalqabne sana kaasettiin afaan Oromoo baay'ee beekamuu jalqabe. Adda bilisummaa Oromoo dhufee booda sirbituun afaan Oromoo yeroo baay'achaa dhufanii yeroo sana baay'ee doomineet gochuu jalqabe. Afaan Oromoo baay'ee iddoo gurguddaa argachuu jalqabe. Isaan dhufe garuu gatiin isaa baay'ee gadi bu'aama ture. Garuu isumayyuu haa ta'u dhaga'amuu ture. Darbee cabsinee baane manni muuziqaa tokko dhiibbaa uummatni reefuu dadammaquu waan jalqabeef bituu waan jalqabee fi sababa sanaan bituu jalqaban manni muuziqaa namni Oromoo qabu hin jiru ture. Namni muuziqaa kan mana Oromoo kan qabu ture mana muuziqaa 2 duwwaadha. Kiiloolee muuziqaatii fi mana tokko Abbaa Gadaadha. Abbaa Gadaan erga hin bahee boodadha. Mana muuziqaa 2 moo 3 jira ture. Mana muuziqaa 2 ispeeshaalii kan beekamu. Isaan isa booda kan jalqaban. Isa booda xinnoo shaatiliis baay'achuu jalqabe afaan Oromoo. Malee egaa warruma alagoota kan mana muuziqaa qabu. Isaan immoo biizinasii jedhanii bitu. Biizinasii isaanii immoo jalaa kufa jedhanii sodaatu. Yoo afaan Oromoo bitan. Kanaaf jecha badaa gatii gabaan isaa baay'ee gadi bu'aa ture. Sirboonni ati bara sana sirbite har'allee ni dhaggeeffataman gurra hawaasaa keessa jira. Hawaasni ammayyuu ni caqasanii deebi'ee sagalee bareedaadhaan yeedaloo walaloo bareedaa ta'e qaba. Eenyutu walaloo sii barreessa ture akkasuma yeedaloo fa'aa sii baasa ture? Walaloo kan si dhibu walaloo olii barreessinaa yeedaloos olii barreessina ture bara sanaa. Namoota ani walaloo kan naa barreessan walaloo Kiyyaa Surraa kan jedhamu amma gara gooftaa deemeera mucaa hiriyaa koo tokko isa ture kan tokko naa barreessu. Lubbuudhaan darbeera jechaadha? Lubbuudhaan darbeera Kiyyaa Surraa jedhama. Baay'ee beekamaadha mucaan wajjin ture dukkanaan duba keessichaa wajjin ture baandii keenya keessa ture dukkanaan dubarratti iyyuu akka dagaagaa ta'ee hojjeta diraamaa jalqabaa dhaabaa weessaa barreessu irratti. Isatu naa olii hiriyaa turre inni naa barreessa ture. Maqaa isaa guutuu yaadattaa? Kiyyaa Surraati. Kiyyaa Surraa. Kiyyaa Surraa. Ayyee. Tole. Kiyyaa Surraa. Maqaan isaa Kiyyaa Surraa yeroo sana jijjiirate yeroo qabsoo keessaa.
Tole. Maqaan duraanii Qixaa'uu Mogos jedhama. Garuu Kiyyaasuu irraa deemee waamama. Mandii irraa kaatee akkamittiin hojii aartiitiif gara Finfinnee dhuftemee gidduu sana waan jiru nuu kaasi. Yeroo baay'ee hojii aartii jalqabuudhaaf rakkoo baay'een jalqabarraayi wanta ta'e wanti nama rakkisu waan ta'eef. Tole. Ani kan si dhibu yeroo man jalqabe kaasee ani sitti mera bara 70 keessa yeroo jalqabee isa booda 76tti gimbiitu na fudhata. Hawwisoo gimbii hojjechuudhaa fi xalayaan dhufee akkan deemu obbolaan koo dhufanii natti himanii obbolaan koo maatii kootti himamee ganamasaa akkan naqee riippoortii godhu gimbii irratti gimbii nan deemee gimbiidhaatti na fudhatanii gimbiidhaan hojjechuu jalqabe muuziqaa hojjechuu. Isaaniin gitaara akkan taphadhuuf. Isa booda ergiin achitti hojjechaan ture kan awuraajaa gimbiidhaaf hojjechaa ture muuziqaa isaaniin baandii achi gitaara taphachaa ture hawwisoo magaalaa sanaa fi. Isa booda kanaan jiru taanni gara Finfinneen dhufe. Finfinnee jalqabuma yeroo dargiin kufuuf jedhu gara dhumaa keessaa gara dhumaa hoggaan tokko yeroo hafu 83 akka yeroo kan sirbu yeroo warri yaade Finfinnee galee ani Finfinneen jiran ture yeroo sana akka carraa ta'ee utuu isaan hin galiin fuuldura hoggaa tokkoon Finfinnee dhufe Finfinneetii naayit kilabii tokko hojjechuun jalqabe san dhufe. Naayit kilabii irratti muuziqaa hojjechuun jalqabe. Isa booda adda bilisummaa Oromoo yeroo dhufu adda bilisummaa Oromootiin makamuudhaan muuziqaa akkan taphadhu isarraan jalqabe Finfinnee irratti. Baandii adda bilisummaa Oromoo wajjin. Mee waa'ee sirba keetii tokko isaan sii kaasa. Kumkummee yoona sirbi jedhu sirba mallee qalbii hawaasaa keessa jiru namoonni ni caqasanii sirboota kee kaanis ni caqasanii ammayyuu jedheera. Eenyutu muuziqaa isaa siif taphatee walaloo sirba kanaa immoo eenyutu barreesse wanti yaadattu jira? Kan si dhibu dammee koo daabee turaa kan jedhamu mata duree ishee dura dammee koo daabee turaa kan jedhamu mucaa najjoo tokko hawwisoo wajjin turre. Amaduu kan jedhamu isatu jalqaba ishee dammee koo daabee turaa ishee jettu jalqaba ishee duwwaa kan isaan fudhadhee isa booda isa kaan itti guutee kan barreesse anaaf kiyyaadha. Walaloosaa itti aanee lakkoofsa 1 lakkoofsa 2 lakkoofsa 3 kan barreesse anaaf kiyyaatu barreesse. Dammee koo daabee turaa kana. Jalqaba ishee mata dureen ishee garuu kan mucaa amma siin jedha Amaduu kan jedhamu ture jalqaba. Isarraan fudhadhe ishee jalqaba. Ishee mata duree ishee jechuudha. Isa booda walaloosaa sattaanuu fi yeedaloosaa anatu hojjete baay'isaa. Anatu hojjete muuziqaa isaas immoo anatu hojjete. Muuziqaan arranjimentiin kan kooti achirratti gitaara sanatti taphata ture. Istiidiyootti kan waraabee anadha tokko kan waraabe. Muuziqaa isaa kan hojjete. Otoo jennuu meeshaalee muuziqaa gosa meeqa taphachuu dandeessa? Sirriitti. Meeshaa muuziqaa gitaara nan taphadhaa. Kiiboordii nan taphadha ammaa. Qora kana lamaan nan taphadha. Mee bara sana duubatti deebinee kaafna. Sirba baasuu irratti chaalenjii guddaan bara sana si mudataa ture maali? Maaltu baay'ee rakkisaa ture yeroo sanatti? Sirba kan sirboon akka carraama ta'ee ani baay'ee ani yaadi koo sirriitti meera. Muuziqaa ture. Gatii muuziqaa taphadhuuf baay'een barbaadaman ture. Iddoo hundumaatti nama barbaadu turan muuziqaa taphachuudhaaf. Ambadaa akka ijoollee warra kaaniyyuu baay'ee rakkanne muuziqaa gatiin taphadhuufi sababa sanaan ture kaka'umsaan akkan gara sirbaatti kan dhufuyyuu akkan dhufu kan na godhe iyyuu warra mana muuziqaati jedhee sitti meera. Innaa akkasittiin jalqabeen sirba. Nan qaba dandeettii kan qabu nan beekaa garuu sirba badaa kanan luucceeffadhee gara muuziqaa irratti ture. Akkan sirbu kan na godhe warrumaa biizinasii hojjetan warra mana muuziqaati. Maaliif sirbitu nuti ispoonsarsii godha kan jedhudha. Isaaniin na jalqabsanii nan jalqabee even kaasettiin koo baay'ee milkaa'e inni jalqabaa inni lammaffaatti isa jalqabaa birriitti naan gurguree. Meeqa yaadatta? Birrii 3,000 gurgure birrii Itoophiyaa 3,000 ture. Baay'ee guddaadha tureyyuu. Guddaa ture. Kan sirbi bara sana keessa baay'ee cimaa ture. Ijoolleen 1,000 2,500 gurgurtu. An 3,000 kaasettii koo lamaffaatti ani birrii bara sana 20,000 hin gurguratti. Hin jiru gaa namni 20,000 gurgure ana ture tokko. Birrii guddaa ture. Birrii 20,000 jechuun waan baay'ee bita bara sana gaa. Baay'ee. Bara kam jechaadha bara isaa? 87 akka Itoophiyaatti. 87. Mana muuziqaa kamtu maxxanse jechaadha? Mana muuziqaa Naayil muuziqaa beet kan jedhamu utuu maxxanse. Mee mudannoon muuziqaadhaan wal qabatee tariitoon darbiin dura waan ati
aartii Oromootiif yeroo hojjettu sanatti keessumaa muuziqaadhaan wal qabate wanti hin daganne jira. Yeroo muuziqaa deemnee agarsiifnu karatti chaalenjii tokkotu ni ta'a. Mootummaan akka nuti sochoone afaan godhatu bara sana. Tole. Karaa ittiin qabamna hin deebina tun agarsiisiin fa'aa deebina turre. Chaalenjiyoota akkasii irraa kan hafe baay'ee dhiibbaa mootummaatu jira ture bara sana keessa kan nuti deemnee weellisneef. Kun dhiibbaa guddaadha. Baay'ee mudannoo akkasiitu nu mudata ture yeroo baay'ee. Yeroo nu even Finfinnee keessatti guyyaa nuti namoota waamnee agarsiisnee namoota eegisaan seenanii booda takbaara dibaatti battaramuufaa jira. Inni diibu dhufee mootummaan tamsaasan uummata sana. Tole. Akka nuti agarsiifne fa'aa godhamee yeroo 2-3 addaraashii cufamee deebi'eera. Namni tikeetii kutatee booda. Qaama miidhamtummaadhaaf maaltu si saaxilee uumamaan immoo erga dhalattee booda waan si mudateedha moo miila tokko sochiidhaaf yeroo haga tokko si rakkisu nan argan ture mee waa'ee sanaa nuu kaase. Baay'ee kan si dhibu ani dhaladhee waggaa 5tti kan miilli koo cabe. Tokko ijoollee warra kaaniituun taphadhuuti kanan kufee. Miilli koo cabeedhaanii ani kan si dhibu na yaadadha yeroon mana kiimiitti na geessan xinnoo yaadadha miidhaan ijoollee waggaa 5 tan. Mana kiimii ciisee isa booda miilli koo inni mirgaa akkasitti hafe jechuudha cabee bara sana malee kan dhaladhe fayyaa man dhaladhe kufaatiirraan kan ka'edha kan miilli koo akkas ta'e dhaladhee waggaa 5tti kan akkas ta'e. Isa booda gaamaa yaalli cimaanis hin jiru ture bara sana biyya keenya keessaa manuma naannuma kiliinikii naannoo magaalaa keenyaatti utuman tajaajilamuu kun yeroo dheeraa booda gara Finfinnee ergi dhufee booda sibiila miila kootti naa kaa'amee deeggarsa sibiilaa sanaan miila kootti isaan kana socho'uu jalqabe. Duratti weellisaa turtee amma immoo faarfataadha. Meeshaa muuziqaa siin taphattaa gitaarri kee siin haasaa har'asii sagaleen kee akkuma durii jira. Mee akkamittiin amantaa geeddartee isa jedhu nu kaasi. Egaa an akkuma sitti mitire gaama seenaa koo baay'ee isaa akkuma dubbadhe biyya lafaaf hojjechaan ture egaa biyya lafaaf. Amma isa boodanii kan si dhibu biyya dhufeen sirbaaf. Biyya ergan dhufee booda 2000 deddeebi'uun jalqabe gara biyyaatti 2016 irratti anaa dhufee waliigallee kontiraata walii mallatteessinee naanna'ee akkan sirbuuf biyya adda addaa irratti naanna'ee akkan sirbuuf walii mallatteessinee dhufe. Biyyoota 3 Shaashamannee, Adaamaa, Baddalleetti naannoo kanatti eegin sirbee booda biyyoota baay'ee naafa ture. Gara Naqamtee fa'aa gara biyya adda addaa fa'aan deeman ture walii mallatteessinee kanan dhufe. Isa boodatuun biyya kana sadanitti dhumarratti na yaadadhaa Baddalleedha agarsiisnee eegiin deebi'ee muuziqaa hojjedhe. Eegiin deebi'ee booda karaa irratti gooftaan natti dhufe egaa gooftaa Yesuus Kiristoos karaan jireenyi dhugaan isa kana kan jedhu caatii baadhee otoo hin deemuu natti dhufe gooftaan du'arraatii gara jireenya bara baraatti kan na fide yeroo kanan gooftaa argadhe 2016 gara gooftaatti dhufee amantii geeddarachuutu hin ta'in fayyinatti dhufe gara fayyinaatti. Akkasittiin 2016 akka faranjiitti. Akka faranjiitti jechuudha. Tole amma faarfannaa meeqa qabda albeemii faarfannaa YouTube irratti faarfannaa kee danuun argaa meeshaa taphataa ofiif kan ati faarfattuun argaa hagam ta'u walii galatti. Faarfannaan kan hin qabu faarfannaa ofii kootii barreesse hin jiru. Faarfannaan barreesse tokko kan barreesse taphadhe tokko duwwaadha yaada isaa hojjennedha. Kanaachi faarfannootuma namaati kanan faarfadhu waldaa keessatti isumatu akka faarfannaa kootti fakkaata namoota baay'eetti. Faarfannaa ijoolleen warri faarfattooti baasan isumaan inni waldaa tajaajila. Yeroo baay'ee ofii kootiin hojjedheen muuziqaa isaa ofii mukoota hojjetadheen yeroo tajaajilu namooti moobaayilii fa'iin wanta adda addaa fa'iin waraabanii gadhiisu yuutuubii fa'aarratti. Malee ofii kootiin hojjedhee faarfannaa baasee mataa kootii hin qabu. Garuu faarfannaa namootumaan inni waldaa biyya adda addaarra deemee waldaan tajaajila kanaan. Yoomi kan biyyaa baatee maaltu biyyaa si baasee tureyyuu jalqaba namoonni baay'een sababii siyaasaatiin biyyaa baqataa turanii ati maaltu biyyaa si baase bara isaas yoo yaadatte? Annee bara yeroon biyyaa ba'e gara bara akka faranjiitti 2000 ba'e. Tole.
akka faranjiitti waggaa 25 irraa jechuudha. Waggaa 25 eegeen bahee yeroo kana kanan bahee ani tokkoffaa akkuma sirriitti ari'atama guddaa ture dhiibbaa guddaa ture baay'ee nurraa. Ijoollee baay'een nu biraa du'u turanii kan agartaa akka eebbisaa fa'aa ijoollee baay'een hedduun nu biraa jedhamu akka jireenyaa fa'aa jireenya ayyaanaa fa'aa. Doorsisa ture yeroo baay'ee biyya sana keessa. Otoo kanaan jirruuti dhumarratti ijoolleen nu biraa baqatanii baay'een isaanii Keeniyaa seenan. Keeniyaa seenuu hin dandeenye suuraa kana gidduutti xalayaan naa dhufa gara biyya Noorweey irraati. Hawaasa Noorweey irraati karaa Ilfinashfaa as galanii turanii karaa isaaniin kan naa barreeffame Ilfinashfaa kana qindeessuudhaan akka inni dhufee muuziqaa sitti hojjedhu xalayaan naaf erganii. Xalayaa kanaa fuudheen embaasii deemee embaasiin naa eeyyameen gara biyya Noorweey dhufe. Arada keessas akka turte yeroo ati miidiyaa irratti dubbattu argeen tureyyuu durattiin mee waa'ee sanaa naa kaasee akkatti keessaa baates gabaabsitee otoo nuu kaafte yaadannoodha waan ta'eef namaaf barnoota ta'a waan ta'eef. Sirriidha. Akkam ture yeroo baay'ee kan si dhibu namni muuziqaa kanaa jiru qabatee jiru dur. Wanta kana keessa darba beektaa araada adda addaa keessa seentaa achi jala dhokattaa. Isatu enerjii sii kenna jennee isa jala dhokanna ture durri araada waan akka caatii, sigaaraa, dhugaatii kun ol bira nafu. Yeroo baay'ee sirbitoota baay'ee isaanii bira wanti kun nafu. Muuziqaa hojjettu seera dhokatta beektaa. Jireenyi keenya isaa wajjin ol qabataa ture kan koo ispeeshaalii baay'ee caatii kana baay'een qamaan ture. Sigaaraa baay'een tuuta. Dhugaatii nan dhugaa. Amma kana sadarkaa amma kanarra ture jireenyi keenya tokkoffaan. Araadaan baay'ee hidhamneeti kan deemaa turre. Araada kanas immoo kan narraa akkan araada kanarraa cintu kan godhe akkuma sirriitti hime guyyaan gooftaa karaatti argadhee kaasee ganama isaa kaasee araadi sun na keessaa bade. Kuni ofii koon dandeettii kootu hin ta'in kuni waaqayyoo watuyyuu godhe ganama ka'eeman caatii irraanfadhee sigaaraa irraanfadhee dhugaatii irraanfadhee kan gaafan gooftaa Yesuus Kiristoos hin argadhe. Kuni anatti godhe miti. Yeroo baay'ee sigaaraa dhiisuudhaaf dhugaatii dhiisuudhaaf caatii dhiisuudhaaf yeroo baay'ee yaaleera hin dandeenye. Garuu guyyaan gooftaa fudhadhe sanaa kaaseetti ganama isaatii kaasee kan bade. Tokkoffaa kana akka gooftaatti amanu kan godhe tokko kanadha. Baay'ee dinqii ture kuni isatu narraa balleesse waaqayyoota.